kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota maatii numeetuuf warri taatan kan biyya alaa fi biyya keessaa jirtan bakkuma isin jirtanitti jaalalaa fi kabajaan ulfinni ani isiniif qabu isinaa qaqqabu jecha guyyaa har'aa oduu gaggabaaboo biyya keessaa qabadhee isinii dhiyaadhe ani kan isin faana turuu Numeerii Husseeni gara oduu tiyya qabadhee isinii dhiyaadhetti isin dabarsuun duratti warroonni maatii kiyya hin ta'in Numeetuuf like share subscribe gochuudhaan akka maatii kiyya taatanis kabajaan isin gaafadha. Amma gara oduu tiyyaatti qabadhee dhufetti isin dabarsa. Kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota maatii kiyyaa hundi keessan akka na faana taatanii na hordoftanis asumaan kabajaan isin gaafadha. Rookettiin gara magaalota gurguddoo naannoo Amaaraa Bahar Daarii fi Gondaritti dhukaafameen naannoo buufataalee xiyyaaraa miidhaan gahu koreen labsii yeroo mudammaa raawwachiisee ibse. Haleellaan kun Sadaasaa 13 bara 2020tti halkan keessaa naannoo sa'a 5 kan raawwate yoo ta'u eeruun naannoo buufataalee xiyyaaraa argamanitti miidhaan gahu korichi ibseera. Buufataaleen xiyyaaraa kunniin kan waraanaa ta'uu fi dhiisuu akkasumas miidhaan gahe maal akka ta'e wanti ibsame hin jiru. Mootummaan naannoo Amaaraa gama isaatii wanti raawwatame dhoohinsa jedhee ibse. Ibsa TV naannichaatiin dabarseen magaalaa Bahar Daar naannoo Maakoodii jedhamu akkasumas Gondar bakka Azaazoo jedhamutti sa'aatii wal fakkaatutti dhoohinsi jedduu galeessaa mudatee jira jedhe. Mootummaan naannoo Tigraay buufataalee waraanaa Bahar Daarii fi Gondar jiran haleeluu beeksiseera. Haleellaan kun halkan keessaa tilmaamaan naannoo sa'a 5 raawwachuu kan hime jiraataa magaalaa Bahar Daar tokko dhoohinsi gurguddaan lama dhagahamuu dubbata. Sagaleen dhukaasaa dhagahame guddaa ta'urraa kan ka'e hirribaa na dammaqse jedhe jiraataan kun. Sanaa hordofuunis yoo xiqqaate daqiiqaa 20f magaalattii keessaa dhukaasni dhaga'amaa akka ture hima. Koreen labsii yeroo muddamas ta'e mootummaan naannoo Amaaraa haleellaa kanaaf TPLF'n itti gaafatama taasisaniiru. Juntaan TPLF meeshaa waraanaa isaan haftee suphaa itti fayyadamaa jiru kun yaalii dhuma TPLF jira jechuuf taasisuudha jedhe koreen labsii yeroo muddamaa raawwachiisu. Taateen magaalota lamaan keessatti ta'ee qoratamaa akka jiruu fi odeeffannoon dabalataa kan kennamu ta'us ibsichi eeree jira. Mootummaan naannoo Amaaraa gama isaan diinni humna qabu fayyadamee hojii shororkeessummaatti waan jiruuf waraana keessa jiraachuu keenya beeka. Hawaasni tasgabbaa'ee ofii fi naannoo isaa akka eegu jedhe waamicha dabarseera. Humni mootummaa naannoo Tigraay buufataalee waraanaa magaalattii naannoo Amaaraa Bahar Daarii fi Gondar jiran haleeluu aangaa'onni naannichaa obbo Geetaachoo Raddaa himan. Haleellaan kun haleellaa qilleensa mootummaa federaalaa Tigraay keessatti raawwataa jiruuf deebii kenname ta'uu isaa himanii jiru. Aangaa'onni olaanoon TPLF kan ajajni hidhaa itti bahee jiru. Mootummaan federaalaa haleellaa qilleensa magaalotaa fi baadiyyaawwan naannichaa reebaa jira jechuun himataa turan. Amma dura humni naannoo Tigraay xiyyaara waraana mootummaa federaalaa tokko rukutee kuffisuu himuun buufataalee xiyyaaronni kun irraa ka'anii fi qubatan osoo hin hafin akka rukutuu malu aangaa'onni naannichaa tokko dubbataniiru. Raayyaan ittisa biyyaa xiyyaarri tokko rukutamee kufeera kan jedhame soba jechuu ibsa kenneera. Waraanni humnoota mootummaa federaalaa fi kan naannoo Tigraay jidduutti eegale kun guyyoota 10 oliin lakkoofsisee jira. Akkasumas mootummaa federaalaatii fi mootummaa naannoo Tigraay jidduutti waldhabbiin eegaa uumamee asitti dhaabbanni falmaa mirga namoomaa guddichi Amnesty International jedhamu wal waraansa mootummaa federaalaa fi naannoo Tigraay gidduutti banamee jiru sababeeffachuudhaan lammiileen nagaa dhibbootaan lakkaa'aman ajjeefamuu ragaa argadhee jira jedhe. Akka ibsi Amnesty kanatti Sadaasaa 9 bara 2013 Tigraay lixaa bakka Maayikaadiraa jedhamu bulchiinsi mootummaa naannoo Tigraay keessatti namoonni nagaa hedduun ajjeefamanii jiru. Lammiileen ajjeefaman kunniin jiraattota naannoo Tigraay yoo ta'an sababuma Amaaraa fi Tigraay ta'uu ammoo mootummaan Tigraay miidiyaaf ibsa laatee himee ture. Ajjeefamuun namoota kanaan wal qabate waajjirri koomishinii naannoo Amaaraa fi itti aanaa muumichaa obbo Dammaqaa Mokonnon akka jedhanitti kan ajjeefame jiraattota sabaan Amaaraa ta'anii fi ajjechaa eenyummaarratti xiyyeeffateedhas jedhu. Obbo Dammaqaan ajjechaa sana kan raawwate poolisii humna aadaa Tigraay jedhanii jiru.
haa ta'u malee ammoo ibsi qondaalonni mootummaa naannoo Tigraay miidiyaaf kennaniin kan jedhu bakki itti namni ajjeefame naannoo Tigraay keessatti yoo ta'u ajjechaan julmaa sun ummata Tigraay irratti kan raawwatamedha. Poolisiin humna aadaa Tigraayis ummata isaaf lubbuu kenna malee ummata ofii hin ajjeesu. Kanneen ajjeefaman jedhaman tarii milishaa fi raayyaa ittisa biyyaa waraanaa nurratti gaggeessaa jiran ta'uu malu jedhanii jiru. Gama biraatiinis dhaabbanni Amistan kan jedhe namoonni hidhannoo maleeyyii ta'an ajjeefamuun dhugaa yoo ta'u meeshaa qara qabu waraananii ajjeefamuu gabaasuun alatti ajjechaan kun poolisii humna aadaa Tigraay raawwatamuu isaa wanti qulqulleeffate akka hin qabne Amistan ibseera. Walwaraansi paartii Biltsiginnaa fi mootummaa naannoo Tigraay guyyaa 8ffaaf itti fufuu kan jiru yoo ta'u hanga yoonaatis lammiileen daangarraa gara biyyaa ollatti heddumminaan baqachaa jiru. Baay'inni baqattootas 15,000 qaqqabuu tajaajilli oduu Suudaan ibsee jira. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon obsa miidiyaaf laataniin waraanni naannoo Tigraay irratti banamee jiru ammallee jabaatee itti fufuu fi guyyaa kaleessaa humni qilleensa Itoophiyaa buufata tajaajila humna ibsaa Tagazzee jeettiidhaan rukuteen jiraachuu ibsaniiru. Gamaa garee mootummaa federaalaa yeroo ammaa aangoo qabatee jirutti addatti ibsi dhimmi kanaaf laatame dhibus ajaja humna qilleensa biyyattii kan ta'an Leetanaal Jeneraal Yilmaa Mardaasaa ibsa dheengadda miidiyaaf laataniin waraanni humna qilleensaatiin qabeenyota mootummaa naannoo Tigraay kan ittiin fayyadamaman jedhanii yaadan irratti tarkaanfii fudhachaa jiraachuu ibsanii jiru. Hooggantoonni siyaasaa bebeekamoon guyyaa har'aa mana hidhaa irraa bahuun dhagayame. Ajjechaa artiist Hacaaluu Hundeessaa booda qondaalli ABO hidhaman keessaa obbo Lammii Beenyaa fi Daawud Abdataa guyyaa har'aa mana hidhaatii gadi lakkifamuu abukaatoon isaanii himan. Obbo Lammii Beenyaa fi Daawud Abdataa qondaala adda bilisummaa Oromoo poolisii humna aadaa Oromiyaatiin qabamanii mana murtii sulultatti deddeebi'aa turuun keessa tokko yoo ta'an manni murtii marsaa 3 oliif mirgaa wabii eeguufis poolisiin ajajaa mana murtii fudhachuu diduudhaan ji'oota 4 oliif mana hidhaa garaagaraa keessatti isaan hiraarsaa turuu gabaasuun keenya ni yaadatama. Obbo Abdii Raggaasaa, Koloneel Gammachuu Ayyaanaa fi qondaalonni dhaabbichaa kan biroo mana murtii mirga wabii eeguufis ammas harka poolisii Oromiyaa keessa jiraachuu abukaatoon isaanii himanii jiru. Egaa kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota maatii numeetuub oduun kiyya kan biyya keessaa guyyaa har'aa qabadhee dhiyaadheen kanumaan goolabaa hanga oduu biraa qabadhee walitti deebinutti nagayaan naa turaa isiniin jedham. Audio